Tarkaanfii kaleessaa fi dheengadda ona laataa sibuu mana sibuu fi qilxuu qarraa keessatti obboon fudhateen waraanni murna faashistii PP 200 ol booji'amuun baramee jira. Dura tarkaanfii obbo dheengaddaa onkoleessa 30 takka ganama barraaqaan godina lixaa Wallaggaa aantu sadan daandii cirracha gurraacha magaalaa Asoosaa geessu irratti fudhateen waraanni faashistii Abiyyi Ahmad hedduun du'aan addunyatti yeroo nagaa dhaaman gariin madaanii kan baanii gariin ammoo harka oboo harkatti kufuudhaan yaalamaa jiraachuun barame. Warreen carraa kana lamaan irraa ala ta'an ammoo lola irreen gootummaan digdoota tulluu garbummaa qaqqaaliiwwan ilmaan saba oboo jalaa dhaabbachuu dadhaban ammoo waraana bilisummaa Oromootiin marfamanii booji'amanii jiru. Lola guyyaa lamaan darban aanota sadan qilxuu qarraa mana sibuutii fi laataa sibuu keessatti gaggeeffameen loltoonni mootummaadhaa impaayera kana tiksuudhaaf faashisticha Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman 200 ol meeshaa guutuu waliin dhuunfatamanii jiraachuunis dhaga'amee jira. Booji'amtoonni kunneen akka dubbatanitti qe'ee abbaa isaanii irraa humnaan qabamuudhaan leenjii erga fudhataniin booda maqaa shiftaatu biyya seeneetiin siyaasa sobaatiin guutamanii akka isaan bobbaasan kaasuudhaan lola kanaan garuu wanti isaan mudate waan isaan beekaniin adda ta'uu ibsu. Murtii waraana bilisummaa Oromoo maqaa birootiin nutti himama malee maqaa duraan manatti ittiin beeknu waboo jechuudhaaf ni adabamna kan jedhan booji'amtoonni gooticha waraana bilisummaa Oromoodhaa bifa akkasiitti lafa raasu kanaan arguu isaaniitti ajaa'ibsiifatanii jiru. Humnoonni tokkummaa fi kaayyoodhaaf lolu yoomuyyuu ni injifataara jechuudhaan ilmaan Oromoodhaa miseensa waraana bilxiginnaa keessa jiru wareegama bu'aa hin qabnee fi farra qabsoo bilisummaa Oromoo raawwachaa waan jiraniif gocha isaanii irraa yeroon duubatti deebuudhaan dhuunfaanis ta'ee gurmuudhaan bakka jiranii wabotti akka harka kennatan dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Wallaggaa lixaa aanaa boojjii dirmaajii magaalaa Bilaa ganda duwwaa takkaa keessatti haleellaa diroonii humnoota mootummaatiin raawwataniin lubbuun namootaa hedduu darbuun dhaga'amee jira. Haleellaa diroonii raawwatame kanaan namoonni 80 siqan lubbuun darbanii reefki isaanii kan argame yoo ta'an namoota madaa'anii lubbuun oolan keessaayis sababa yaala argachuu dhabuutiin har'a du'uu isaanii dhaga'aa jirra jiraattonni magaalichaa. Haleellaan diroonii kun hawaasa nagaa irratti kan xiyyeeffate ta'us maddeen himaniiti jiru. Taateen suukanneessaan kun sadaasa 2 bara 2022 jechuudhaanis guyyaa kaleessaa waaree booda toora sa'aatii 10 fi daqiiqaa 30 raawwate jechuudhaan namoonni ijaan argan himan. Gareewwan hawaasaa lubbuun isaanii balaa haleellaa kanaatiin darban keessaa daa'imman daandii gubbaarra taphachaa turan dabalatee dargaggootaa fi manguddoonni jiraachuutu himame. Magaalaa Bilaa humna waraana bilisummaa Oromootiin qabamuu ishee hordofuudhaan caasaaleen mootummaatii fi humnoonni nageenyaa dursanii baqatanii ba'uu isaanii kan yaadachiisan maddeen haleellichi hidhattootarraa osoo hin taane hawaasa nagaa irratti kan xiyyeeffate jedhu. Haleellaa diroonii kanaanis hawaasaa fi namoota nagaa garee hidhattootaarraa otoo adda hin baasin magaalaa walakkaa waan raawwateef hanga har'a ganamaatti yoo xiqqaate namoonni 80tti dhiyaatan sababa haleellaa kanaatiin lubbuun isaanii darbee jira. Itti dabaluudhaanis haleellaa magaalaa irratti ta'eenis baankii dabalatee manneen gurguddaa fi qabeenyi hawaasa naannichaa jiran barbadaa'uu jiraattonni himan. Humnoonni mootummaadhaa waraana lafoo dheessuutiin lubbuu ofii oolchuudhaaf magaalicha gadhiisanii ba'anis haleellaa samiirraa raawwatamaniinis ammas namoota nagaa jiruusaa jiraatu ajjeesu isaanii hawaasa mufachiisiitu himama. Haleellaa akka kana diinummaa fi hammeenya sirna kana agarsiisudha jedhan. Hawaasni magaalichaa walitti qabamanii namoota ajjeefaman awwaaluufillee akka sodaatan kan himan maddi kun guyyaan sirna awwaalchaa raawwachuun sodaa waan ta'eef halkanuma edaa namoota ajjeefaman hedduu walitti qabuudhaan bakka tokkotti akka awwaalaman jaarsoliin waldaalee amantiitii fi abbootiin biyyaa awwaalcha kana raawwatan jedha maddi keenya gara sirraa dubbifne. Eda galgala battala haleellaan kun raawwatamu dhageenye jiraattootarraa akka odeeffannetti namootni haleellaa diroonitiin miidhamanii lubbuun oolan hedduun buufata fayyaa fi kiliinikoota dhuunfaa magaalaa Bilaa keessa jiranitti yaalamaa akka jiranii fi warri yaalii olaanaa isaan barbaachisu ammoo sababa daandiin cufaa ta'ee fi yookaan geejjibni dhaabbatee jiruuf karaa ittiin gara hospitaalaa geeffaman dhabanii du'aaf saaxilamaa jiraachuu himan. Bakka buutonni mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota Tigraay jaarsummaa gamtaa Afrikaa waliigaltee waraana dhaabuudhaan mallatteessanii jiru. Waraanni mootummaa Itoophiyaatii fi humnoota Tigraay gidduutti erga eegalamee jala bultii waggaa lammaffaa isaarratti qaamoleen lameen gaaga'ama hedduu booda dhiibbaa dhaabbilee idil addunyaatiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallatteessan. Ergama addaa gaanfa Afrikaa pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaadhaa Olusegun Obasanjoo duula walirraa hin cinne booda TPLF fi mootummaa Itoophiyaa waliigaltee waraana dhaabuurra gahanii jiru jedhan. Kunis dhuma xumura marii araaraa osoo hin taane jalqaba gaariidha jedhan. Baankii misooma Afrikaa gamtaa Awurooppaa mariin nagaa kun akka milkaa'u maallaqaan deeggaran Obasanjoon himanii jiru. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan mariin nagaa kana irratti kan hirmaatan gorsaan nageenya biyyoolessaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad Ambaasaadder Ridwaan Hussein
qaamoleen marii nagaa kana milkeessan maqaa dha'uudhaan galateeffatanii jiru. Waraana kana of duubatti hambisuudhaaf tattaaffii qaamoleen Tigraay godhaniifis ambaasaaddarri Ridwaan Hussein galateeffatanii jiru. Mootummaa USAID fi dhaabbilee idil addunyaa kanaanis galateeffatanii gaaga'ama waraana kanaa dhaqqabe sophuudhaaf akka gumaachan gaafatanii jiru. Hawaasni idil addunyaadhaa hojiilee mootummaa Itoophiyaa gama misoomaatiin hojjetu akka raawwataniifis waamicha godhanii jiru. Ambaasaaddarri Ridwaan gama humnoota Tigraayin kan dubbatan dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaatis gama isaaniitiin gamtaa Afrikaa marii nagaa milkaa'aa gaggeessuu isaatiif ni galateeffanna jedhan. Waraana kanaan uummatni Tigraay rasaasaan qofa osoo hin taane hanqina nyaataatii fi qorichaatiin dhumaa akka ture obbo Geetaachoon dubbatanii jiru. Waliigalteen waraana dhaabuudhaa amma mallatteessanis guutummaatti dantaa saba Tigraay haala kabajuun akka raawwatamu abdii qabanis ibsanii jiru. Waliigalteen amma qaamoleen lamaan irra ga'an qaamolee ollaatii fi nu keessa jiran birootiin akka hin gufanne waliin hojjechuu qabna jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaadhaa dubbatan. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun atattamaan hojiitti hiikamee marii siyaasaa akka itti fufu gaafatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaatii fi humnoonni Tigraayis ibsa waloo qabxii 12 qabu baasanii gara waliigaltee dhukaasa dhaabuutti mallatteessuudhaan caanii jiru. Qabxiiloon ijoon isaan baasan keessaa ibsa waloo isaanii kun sagalee dhukaasaa hambisuu, olola qaamolee lamaan gidduu deemu dhaabuu, mootummaa Itoophiyaa deeggarsa namoomaa dhiyeessuudha jedhan. Waliigalteen kun obbo Geetaachoo Raddaatii fi ambaasaaddarri Ridwaan Hussein mallatteeffame. Hirmaannaa humnoota Eertiraa wantoota waliigaltee kana gufachiisuu malan waa'ee TPLF shororkeessummaa jalaa baasuu fi dhiisuu irratti miidiyaalee irraa gaaffiin dhiyaatee jira. Gaaffiileen kun qaama jaarsummaa kan hoogganamaniif malee bakka bu'oota qaamolee lamaaniitii fi miti. Miseensonni jaarsummaa kanaas deebii ifa ta'e gaaffiilee kanaaf hin laanne. Dhimmoota akka waraanaa hiikkachiisuudhaaf uummata walitti deebisuu, deeggarsa deebisanii dhaabuu dabalatee raawwii waliigaltee waraana dhaabuu irratti qaamoleen lamaan irraa gaaffiileen gadi fagoon dhiyaachuu fi falmiin guddaan akka ture pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaan dubbatanii jiru. Daangaan Itoophiyaadhaa raayyaa ittisa Itoophiyaatiin akka eegamuu qabu ibsamee jira kan jedhu Uhuruun gama isaaniitiin siyaasa hojiilee dhimmoota kana irratti hojjetaman akka jiran ibsanii jiru. Biyyattii keessatti nagaa buusuun gahee qaamolee lamaan kanaatiin waan hin taaneef qaamolee biyyattii kana hirmaachisuudhaan waliigaltee kana dhugoomsuudhaaf gaafatamaniif kennamee jira jedhan miseensonni biraa jaarsummaa kana. Battaluma mootummaan Itoophiyaatii fi TPLF dhukaasa itti fufaa dhaabuudhaaf waliigaltee irra gahaniin ibsametti biyyoonnii fi dhaabbileen addunyaa ergaa dinqisiifannaa dabarsuu eegalan. Ministeerri dhimma alaa USA Antoonii Bilinkan mootummaan Itoophiyaatii fi TPLF waraana dhaabuun uummata nagaatiif eegumsa taasisuudhaaf waliigaltee kana mallatteessaniin isaanii dinqisiifatanii jiru. Akkasumas Bilinkan waliigaltee nagaa kana irraa akka gahamuuf gumaacha olaanaa gamtaan Afrikaatii fi Afrikaan kibbaa taasisaniif dinqisiifannaa qabuu isaanii ibsan. Ameerikaan waggoottan darban lamaan keessaa waraanni kaaba Itoophiyaa karaa nagaatiin akka xumuramuuf dhiibbaa gochaa turte kaasuudhaan ammaas biyya isaanii waliigaltee irra gahame akka deeggartu himan. Komishiinarri Komishinii Gamtaa Afrikaa kan marii abbummaan hoogganaa jiru Muusaa Faakii Muhammad waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF kana nageenya buusuuf tarkaanfii barbaachisu ta'eera jedhan. Waliigalteen kun fedha guddaa Itoophiyaa dursuudhaan waliigaltee gaggeessitoonni qaamolee lamaan irra gahanidha jedhan. Gamtaan Awurooppaatis waliigaltee waraana dhaabuudhaan mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF akka deeggaru ibsuudhaan waliigalticha atattamaan hojiitti akka hiikamuu qaba jedhan. Gamtichatti ministeerri dhimma alaa Joosef Booreel fuula tiwaayitara isaanii irratti dursi kan kennamuu qabu bakkeewwan waraanichaan miidhaman hundi deeggarsa namoomaa akka argatan gochuudha jedhan. Dabalataanis naannoo Tigraay keessatti bu'uuraaleen misoomaa addaan citan turan akka deebi'an gaafatanii jiru. Erga waraanni naannoo Tigraay keessaa eegalee tajaajilli qunnamtii baankii fi kaan dhibuudhaan jiraattonni naannichaa dararaa hamaadhaaf saaxilamanii jiru jedhan. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee waraana dhaabuu irra gahuu isaanii dinqisiifatanii jiru. Muummee Abiyyi Ahmadii fi hooggantoonni TPLF nageenya buusuudhaaf tarkaanfii guddaa fudhataniif nan dinqisiifadha jedhan. Dabalataan lammiilee Itoophiyaa hundaaf bara tokkummaa fi araaraa waliin dhaabbatan hawwa jedhan. Murannoo qaamolee wal waraanaa lamaan marii nageenya gamtaa Afrikaatiin hoogganame irratti agarsiisan fedhii nageenyaa fi tasgabbii naannoo keenya keessatti fiduudhaaf barbaannu waliin deemaa jiru jechuudhaan Wiiliyaam Ruutoon ibsanii jiru. Dabalataan waliigalteen kun Itoophiyaatti nageenya waaraa fiduu fi siyaasa biyyattii tasgabbeessuudhaaf haala mijataa uuma jedhan. Obboleenni keenya Itoophiyaadhaa carraa kanatti fayyadamuudhaan bara badhaadhinaa fi nageenya haaraa biyya isaaniitiif akka fidan dhaaman. Pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon akkuma Uhuruu Keeniyaattaa irraa aangoo fudhataniin Keeniyaatti ergama addaa nagaa fi ba'a Afrikaa gochuudhaan mudan. Marii nageenya Itoophiyaa kanas pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa
pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaadhaa Olusegun Obasanjootii fi itti aantuu pirezidaantii duraanii Afrikaa Kibbaa qaamolee wal waraanaa turan lameenuu mari'achiisanii jiran.